akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya bakka jiraattan. Kun daraaraadha. Dhiifamaa dhiyeenya kana isin jalaa hin bade. Deebi'ee dhufeetiin jira. Hojii irraan ture. Kanaaf hin bade. Har'aan tana namoota rakkisoo ta'an waliin haala kamiin deemuu dandeenya kan jiru irraa dubbanna. Namoota rakkisoo ta'an waliin deemuuf amaloota akkam nu barbaachisaa akkam ta'uu qabna. Tokkoffaa namoota rakkisoo ta'anii waliin yeroo hunda yeruma takka illee isaan waliin hin falmin. Laali namoota rakkisoo ta'an kuni si haasanii yookaan si dadammeessaniiti akka ati isaanii waliin falmituuf yaalii godhu. Kanaaf maybe ati waliin falmuu malta yeroo hanga takkaaf waliin falmuu malta. Gaafa isaan waliin mormii keessa seentee as keessatti carraa kana fayyadamuudhaan gassi qabuu yaaluu malu yookaan gassi dha'uudhaan yaaluuf yaalii godhu. Kanaaf ati san godhuu caalaa wanni ati godhuu qabdu yoo jiraate nama kana beekamtii kanneef waliigaluu dhabuurratti si walii wajji waliigaleetiin jira jeen. Kanaaf waliigaluu dhabuurra waliigallee waan jirruuf karaa yaada addaa adeemnu yaada biraa adeemnu jechuu ni qabda. Lammaffaa ibsa bal'aan godhiniif ifii isin ibsin jechuudha. Namoota rakkisoo ta'an kun filannoo keetii fi yaaduma kee kana qeeqa. Yeroo yaada kee kana qeeqan ati immoo gara if ibsuuti deemta jechuudha. Siigalee. Kanaaf maybe yeroo hanga takkaaf akka isaan hin mufanne jettee if ibsuu malta. Yoo kanaan dura godhuu jiraatte waan san tasa if ibsuuf hin yaalin waan san dhaabuu qabdaa jechuudha. Yaada san dhaabuu qabda. Kanaaf tasa namoota kun waan adda addaa fayyadamanii yaada kee filannoo kee qeequudhaan akka achi keessa galtu barbaadu waan ta'eef kanaaf ibsa haala san keessan seenneefi siin jaa sadaffaani namoota kanaaf sababa waa mirkaneessuuf sababa dhiyeessuuf hin yaalin namoota rakkisoo ta'aniif. Maaliif namoonni rakkisoo jennuun kun isaaniif sababa waan tokko raggaasisuudhaa barbaaduuf jecha rakkatin yeruma takka illee jechuudha. Laali nama tokko jireenya keetirratti miidhaa fidaa yoo beekte nama si miidhuu namni kun miidhaa sirra qabaa yoo beekte nama kanaaf justification yookaan sababa waa mirkaneessuu barbaaduuf hin rakkatin. San caalaa sababa isaaf dhiyeessuu dhiiftee yookaan waan jette san isaaf mirkaneessuu caalaa wanni ati godhuu qabdu yoo jiraate kuni wanni ani godhee jiru kuni anaaf filannoo hundarra gaarii waan inni itti amanee murteesse waan ta'eef kana bira kuti jetteeni bira hojjiisuudha jechuudha. Yaada kana bira hojjiisu yaada kana mariif dhiyeessuudha jechuudha. Inni itti aanu ittisa hin godhin maali wanni ati ittisa ittiin goone if ittisuu dhabu jechuudha. Laali namoota rakkisoo jiran kuni loojikaa fi sababa adda addaa fayyadamuun akka ati isaan wajjin fuula'u isaan dura dhaabbattee isaanii wajjin fuuldura dhaabbattee wal mormitu jaalatu. Kanaaf ati yeroo kana gaafa of ittisuudhaaf karaa isaan jiran keessa loojika isaan fayyadaman kan laaltechi keessa galtee maal dheetaree amma poozishinii yookaan battala if ittisuu fi yakkuu kajoo keessa si galfata namni kun. Kanaaf ati yeroo hunda laalee barbaachisummaa namoonni biroo ilaalcha keessiif arguutiif hin rakkatin kana keessaa beeku. Yeroo hunda ati sirrii ta'uu if arki jechuudha. Namoota rakkisoo ta'an waliin yeroo dubbattu ati sirrii ta'uu if arki. Kanaaf namoota rakkisoo ta'an wajjin deemuudhaaf tokko ittisa godhuu dhiisuu, sababa gahaa yookaan mirkaneessuu fi dhiisuu, if ibsuu dhiisuu, siigalee if ibsuu dhiisuu, akkasuma waliin mormuu dhiisuudha. Har'a waanuma afran kanaan gabaabsee nu fidee dhufee qophii wal fakkaatu nama walitti deebinu. Peace.